dhiyoo kan jirtan, biyya alaa, biyya keessa kan jirtan, Oromoonni koo martinuu bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa ta'u jechaa. Har'a immoo viidiyoo baay'ee namatti tolu tokko kan irraa waan tokko barattan isiniif qabadheen dhufee. Viidiyoon kunis akkamittiin akka chaarjii konneektarii yookiin walqunnamsiistuu chaarjiif moobaayilii keenyaa jijjiirru yookiin baasnee kan biraa galchinu viidiyoodhaan isiniif qopheesseen jira. Bifa salphaa ta'een moobaayila keessanirraa chaarjii konneektarii yookiin walqunnamsiistuu sana baastanii galchachuu hin dandeessu jechuudha. Gama viidiyichaatti isin dabarsaa. Viidiyoon isaa kunootii. Utuu viidiyichatti hin darbin dura ammuma sabiskiraayibii godhaa. Waan sabiskiraayibii godhaniif galatooma. Kunooti viidiyoon ilaalaa. Silkiin kun chaarjii fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kavariin qixaa konneektarii isaatii kan isa kanaa iddooma kana gajjallaa ishee hiriyaama kana duwwaatu hiikama. Kavarii isaa baasnaa. Keebilii irraa buqqisnaa. Neetworkii keebilii irraa buqqisnaa. Vaayibireetarii isaas achirraa kaasuurraa kirrii isaa gadhiisisuun irra caalaa salphataa. Kanaaf kirrii vaayibireetarii isaa gadhiisisnaa. Boordii ishee xiqqoo kanarraa fudhannaa. Asitti egaa sirriitti ilaalaa. Akkamitti akka irraa buqqa'u asitti sirriitti ilaalaa. Bilooyerii yookiin hootgaanii keenya fayyadamnee ho'a guddaa nuuf laata kuni meeshaan kun jechuudha. Bilooyerii jedhama. Kutaa darbeen isinitti argisiiseen ture bilooyerii maal akka ta'e. Amma immoo hojii isaan isinitti argisiisa. Bilooyeriidhaan konneektarii keenya isa gubatee irraa buqqisnaa yookiin isa cabe sana irraa baasnaa jechuudha. Jalaan achi ol baasuunis ni danda'ama. Irra keessaanis asii gadi yoo ho'istan hin gadhiisaa jechuudha bifa salphaa ta'een. Akkuma argitan irraa buqqa'eera. Inni kun isa gubateedha yookiin isa cabeedha jechuudha. Kun hojiin aladha jechuudha. Hin gatama. Inni kun isa haaraadha. Isa haaraa kan akkatti itti galchamu yookiin akka itti deebisnee dhaabnu sirriitti ilaalaa. Isheen kun peestii jedhamti. Liidiin keenya akka walitti hin buune yookiin liidiin saffisa guddaadhaan akka baqu nuuf taasisa. Peestii kana gaafa itti gootan liidiin sirriitti baqa. Miilli shanan konneektariin sun qabdullee walitti hin bu'u jechuudha. Konneektii yookiin kontaaktii nuuf eegaa jechuudha. Walitti bu'iinsa walirraa nuuf eegaa jechuudha. Liidii mucucaachisuuf fayyada jechuudha peestiin kun. Wanti barbaachisaan miila shanan ishee dudduuba jirtu sana boordiitti qabachuun dirqamadha.
Isheen hin qabanne taanaan chaarjii nuun fuudhu, USBs nuun dubbisu jechuudha. Miila sana keessaatii tokko yoo hafte yookiin chaarjiin fuudhu yookiin immoo USB nuun dubbisu jechuudha. Sirriitti shanan ishee qabsiisuun nurra jira. Kaawuyyaa keenya immoo sirriitti qulqulleeffannaa jechuudha. Burcuqqoo waraqatiidhaan. Shanansaa sirriitti qabachuutu sirra jira jechuudha. Akkuma argitan shanan ishee sirriitti qabattee itti ilaamu. Xumurreerra jechuudha. Iddoo isaa silaatti deebisne neetwoorkii keebilii isaatti deebisna. Keebilii kan boordii ishee xiqqoorraa fuudhee isa guddaatti geessutti deebisna. Vaayibireetarii isa silarraa baasnes itti deebisna jechuudha. Bifa bareedaadhaan chaarjii nu fudhachaa jira. Salphumatti qarshii 100 daqiiqaa kana gidduutti hojjetadheera jechuudha.